Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Keessummaan kunis gaazexeessaadha akkasumas barreessaadha. Guyyaa har'aa kitaaba Faachaa eebbisuu irratti kan inni argamu. Maqaa isaatis asumaa inni kan isiniif beeksisu ta'a. Baga nagaan dhufta. Baga nagaan nu eegdanii an Bosonaa Dheeressaan jedhama. Ulfaadha. Bosona baga gammadde jechuun barbaada jalqaba irratti. Guddaa galatoomaa yeroo ammaa kana kitaabolee keessattuu kitaaba afaan Oromoo uummataaf dhiyeessuudhaan afaanichi akka guddatuufis gumaacha gochaa jirta waan ta'eef gumaacha kana keessatti ammoo gahee kee bahachuu keetiif baay'ee galatoomii. Mee Bosonaan eenyu jalqaba irratti Bosonaan eenyu kan jedhu irraa kaanu gaggabaabsiniiti. Tole an Bosonaa Dheeressaan jedhama. Waggootaa fi kanneen hojjetaa ture hojiiwwan miidiyaati. Miidiyaalee akka televezyiinii Oromiyaa OBN achi immoo OBS isaan kana hojjetaadhaan kanan ture. Amma immoo kitaaba Faacha jedhamu kanallee katabee uummata biraan gaati kanan jiru gabaabumatti. Kitaabichi maal irratti xiyyeeffatame gabaabumatti waan kitaabni irratti xiyyeeffatu akkamitti akka jalqabdes walumatti qabsiiftee osoo nuuf kaafte. Haa ta'u kitaabni kuni Faacha jedhama dureen isaa. Faachi gootummaa abboota keenyaati kan inni ibsu. Gootummaa abboota keenya. Gootummaa kana karaa garaagaraatiin hawaasni keenya kan inni itti mul'ifataatii ture. Inni tokko as waggoota dhiheenyaa keessa guutummaan guututti illee hafeera garuu duraan kan ture akka seenaatti kitaabni kun kan barreeffame duraan kan ture bineensota mirga jedhaman arfan tokkotu jiru. Yeeyyii jira, leenca jira, arba jira, gafarsa jira. Isaan kana ajjeesuudhaan akka mirgaatti ilaalamaa namni sana godhee akka faacha fudhatee gala. Ittiin geeraraa kabaja guddaa qaba, gootummaa qaba. Inni kun bara durii waa akka eeboo fi goraadeedhaan bineensota gurguddoo kana ajjeesuun akka ciminaatti ilaalama. Qawween iyyuu yeroo sana hin turre jechuudha. Booda immoo qawween tokkofaa nyaatamuun dhufanii isaan ajjeesaa turanii san booda qawweewwan rasaasaa 4-5 fudhachuu danda'an erga dhufanii guutummaan guutuutti ajjeesaniin dhaabate. Sababni isaa maaliif abbaan barbaadayyuu ajjeesuu danda'a akka salphaatti waan ta'eef mirga ta'uunsaa hafee jechuudha. Kanaaf qabiyyeen kitaaba kanaa ajjeesaadha. Ajjeesaan immoo geerarsa wajjiniin deema. Hin geerara qondaalli gootummaa isaa jagnummaa isaatti ibsa jechuudhaa fi geerarsas qabiyyee qaba. Isa kanadha jechuudha. Gootummaa fi mirga of keessatti hammata jechuudha walumaa galatti. Tole gaazexeessaadhaati akkasumas amma barreessaas taateetiin jirta. Mee ogummaa gaazexeessummaa kana keessa waggaa hagamiif turteerta? Ogummaa gaazexeessaa kana keessa bubbuleera akkuma isin jedhee OBN hojjedheera. OBS waggootaaf hojjedheera. Reediyoo Oromiyaa duraan otoo televezyiiniin iyyuu hin eegalin reediyoo Oromiyaas akkasitti hojjedheera. Kanaaf jireenyi kun miidiyaadhuma keessa jechuudha. Kanaan booda amma televezyiinii ati amma keessa hojjechaa jirtuu fi keessa hojjechaa turte OBS amma qilleensa irra hin jiru. Bosonaan ammoo gara barreessaatti dhufeetiin jira amma. Kana booda carraan Bosonaan keessa darbu gaazexeessummaadha moo barreessummaadha jennee haalaallu? Egaa wal qabata wanni kun lamaan. Waa barreessuunis ta'e ogummaa gaazexeessummaatiin hojjechuun wal qabata. Wanni ati katabdu iskiriptiin ati miidiyaatiif katabdu barreessuudha waan biraan maxxansine malee jechuudha. Maxxansine jechuun bifa kitaabaatiin dhiyeessine malee gaazexeessaan kamiyyuu barreessaadha. Gaazexeessaan immoo kan inni wajjin deemu maalinni aadaa waa dubbisuu, kitaabota garaagaraa dubbisuu, miidiyaalee garaagaraa isaan kana hordofuu kana qaba. Kanaaf wal keessa jira jechuudha. Jarri lachuu addan bahanii baay'ee wal keessa jira. Eessatti arguu dandeenya Bosonaa kana booda? Miidiyaa irratti arguu dandeenya kan jedhu egaa hojii idileedhaan tarii akka kana duraa hojii miidiyaa qofaa hojjechuu dhiisuu hin danda'a. Kana dura hojii miidiyaa qofaa gaazexeessummaa qofaa kan hojjetaa ture. Amma hin beeku hojii miidiyaa qofaa nan hojjedhadhee hin yaadu. Hojii kan biraas osoo hojjedhee gaariidha. Wal faana deemsu jechuudha. Waan guyyaan fedhe walumaan laala. Mee Bosona amma fakkeenyaaf amma haala kitaaba keetiin alatti ammoo yoo baanu haala amma yeroo kana biyyi keenya keessa jirtu keessaa wanta tokko akkanaaf kaa'atu barbaadeen ture. Innis fakkeenyaaf amma marii biyyaalessaa kan jedhamu jira. Karaa nagaatiin hidhattoonni Bosona keessaa galanis jiru, warri hafanis jiru. Asirratti yaadni Bosonaa maalidha jechuun biyyi keenya osoo karaa marii kanaan itti fuftee dhugamatti bu'aa qabeessummaan isaanii jira waan jedhamu keessa yaada keemi.
Addunyaa gubbaa irratti kan barbaachisuu fi kan namni hundi sagalee tokkoon dubbatu nagaadha. Namni kamiyyuu biyyi kamiyyuu lakkii nagaarra waraanan kan jedhu hin jiru. Namnis immoo lakkii nagaan barbaannu waraanan wayya kan jedhu hin jiru. Nagaatu barbaachisa. Maaliif waraanni biyya ijaaru nagaatu biyya ijaara malee. Garuu akkaataa kamiin gara nagaatti dhufamuu qabaa, nagaa keenya akkam gochuu qabna, inni gahee nama hundaati. Gaheen kee yoo jiraate, gaheen kan koo yoo jiraate, nagaadhaaf yoo namni hundi hojjete kanarratti kan dubbachuu danda'u maal inni namni hundiyyuu ida'ama nama hundaati nagaan. Gareen tokko waa'ee nagaa waan jedhee miti yookaan namni tokko waa'ee nagaa waan leellisee miti. Namni hundi keessatti nagaa huma jedha, huma dharra asuma barbaadas. Kana garuu qabatamaadhaan agarsiifamuu qabu. Itti galli waraanaa deemee nagaadhaan waliigaltee nagaatiin mallatteeffamu. Waraanaan eegalamee waraanaan kan xumurame hin jiru. Tarii yeroodhaaf ta'uu danda'a. Kanaaf waraanni eessattiyyuu barbadeessaadha. Lubbuu namaa qabeenya gaaga'a, biyya siin gaaga'a. Karaa nagaa dimokiraasiin dhufusii, karaa waraanaa dimokiraasiin dhufusii hamma kana miti. Kanaaf nagaa irratti hundi hojjechuu qabadeetu. Bosonamee gaafii dhumaa kan siif godhu amma guyyaa irraa kan akka dhimmi asitti wal arginiif dhimma kitaaba keetiiti. Kitaaba kee kabarreessite kana keessa ammoo iddoo himee iddoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota kennaafis bakka qalbii isaanii jechuun ati yeroo barreessitu illee ta'uu danda'a. Akkasumas daawwattoonni keenyas yeroo dubbisan mee bakka wahii keessaa waan hojjetame. Egaa as keessatti akkan siin jedhe kitaabni kun waa'ee aadaa gootummaati. Gootummaan duraan akkaataa naannotti gootummaa hedduutu jira. Gootummaan bifa tokkoo miti jechuudha. Gootummaan duraan akkaataa hawaasa keenya keessatti ittiin ibsamaa ture keessaa inni tokko isa tokkoon jechuu jira malee gootummaa hundaa miti ammasii. Karaa ajjeesaa isa kanaan himamaa ture, ajjeesaan immoo geerarsaan himamaa ture. Isa kana qabiyyee geerarsaa fi qabiyyee ajjeesaa yookaan gootummaadha kitaabni kun qabiyyee inni qabatos keessatti. Geerarsawwan hedduu jira. Anillee egaa akka nama artiitti geerarullee baadhe waan geerarame yookaan immoo ajjeesaan sun maal jedhee akka geeraru ajjeesuuf gaafa manaa bahu yoo milkaa'uu baate maal akka jedhu yookaan immoo gara sana deemuudhaaf yeroo garaa hiru maal akka jedhu yoo ajjeesee immoo gammachuudhaan gaafa ajjeesee dibatee gaafa sana immoo maal akka jedhu qondaala jechuudha. Ajjeesaan qondaala jedhama. Isa kana kaa'eera. Tarii maalin as keessatti fakkeenyaaf ati ajjeesaa yoo ta'uu baatte geerarsa uma geerarta. Garuu immoo yeroo geerartuu of eeggachuu qabda. Wanta of eeggattu maalinni akka isa geerareetti akka isa ajjeeseetti akka isa ajjeeseetti geeraruu hin qabdu. Daangaa qabachuudha wanta geerartu. Kanaaf maal jedhama? Irraa gadeen tokko see jecha balixee laataa mirga malee fokkoree taajjaban seenee laataa jedhu. Kana jechuun of dhaggeeffatta keessatti. Mirga malee fokkoree yookaan immoo mirga malee geeraree yoo jettas osoo hin ajjeesin an ajjeesaadhatte yoo geerarte. Kanaaf waanuma qabnu naa boonnu jechuudha fi ulfaadhu. Tole baay'ee galatoomii carraa gaarii siif haa ta'u. Ayyee.
gaanteessa fi barreessa bosona dheeressaa Zaala Walamkaa Jala Lilliitii sirna barreessa argamaa bakka gammaddee bakka fiisigee hayyataa. Nuuf galchaa of kalaa jedhaa kan nuuf galchaa nuuf galchaa waan nagaan nu bulchite nagaan nu hojjite nagaan nu bulchi biyya keenya biyya nagaa nuu godhi walii galtee nuu kenni walii galii nuu toli dubbii hamaa nu baasi dhibee hamaa nu baasi waraana hamaa nu baasi dubbii karaa malee deemu nu baasi akka malee deemu nu baasi beela akka malee deemu nu baasi kan roobee tortorsu nu baasi kan caamee goggosku nu baasi bara kana bara nagaa nuu godhi bara nagaa nuu godhi bara araaraa nuu godhi bara jaalalaa nuu godhi sagantaan kun sagantaa nagaa ta'u sagantaa nagaa ta'u eebbi kun eebba qulqulluu eebba nagaa eebba baraa hamma baraatti dhalli keenyallee irraa waa argee irraa baratee adeemu akka ta'u yaa waan nu taasis obboleessa keenya bosonaa dheeressaa gaazixeessaa oobes waaqammallee akkasuma fuulduratti nama biyyaaf adda ta'u addunyaa ta'u waaqisaa taasis goddanyoota isaallee waaqaa eebbisu sagantaa kana warra qopheessa hundumaa waaqnaa eebbisu sagantaa kun sagantaa guutuu haa ta'u kan jaalalaa haa ta'u kan tokkummaa haa ta'u kan itti miidhagu haa ta'u guutuu. Nuuf galchaa nuuf galchaa nuuf galchaa yaa Waaqi iddoo nagaa nu bulchite iddoo nagaa nu bulchi iddoo nagaa nu bulchi iddoo nagaa nu oolchi hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi gadadoo nurraa qabi gadaan nu bulchi. Egaa qophiin kun akka milkaa'u waan nuuf haa taasisu gara fuulduraas immoo akkanumatti gara qophii kana qopheesse kan kitaaba kana barreesses immoo haa fullawu dabalee haa barreessu. Egaa har'a asitti argamuun keenya hundumti keessanuu kan asitti argamtan uuf kalaa mana nagaatti galaa gadaan quufaa qabbina. Waaqayyo nagaanollee nagaadhaan nu bulchi amma ammaataan nurraa qaba bakkalcha bakkee taasisi bakkee nagaa taasisi walii galtee nuu kenni walii galii nuu toli. Yaa Waaqayyo namni kun obboleessi keenya bosonaan kitaaba kana barreesse ammallee qalamni isaa birgisu kitaabni isaa damboomu walii galtee naa dhufu walii gallee haa jiraannu gadaadhaan haa bullu kanaan beekaa rabbi narra beeka. Kitaabni kun sirna hunda guuttatee kan dhiyaatedha jechuun danda'u. Garuu immoo namoota sirra dhaabatanii dhimmoota aadaa fi seenaa hawaasa keenya bal'inaan barreessuu barbaadaniif akka qabiyyee tokkotti gargaara. Kanaaf hanqinoota kitaaba kana keessa jiran tarii marsaa lammaffaa sirreeffamuu danda'a. Akkasuma immoo akka ka'umsaatti keessumaa kitaabonni geerarsa gootummaa ajjeesaa isaan kana walitti qabatanii dhiyaata yeroo ammaa baay'ee sadarkaa hin jiran jechuun hin danda'ama. Inni kun immoo waan dagatamedha. Kanaaf gaa har'a waltajjii kanaaf iddoo kanatti wal geenye haasaa dheeressuunis kanarra gaa nama dadhabsiisuu ta'a. Dhalti xiqqoon qabdu jettedha nan daakkoota. Namoota kana hunda walitti qabuu miti nama lamaaf sadii walitti qabuun hin ulfaata. Egaa namoota kana warra as keessatti qooda qaban xiqqoo maqaadha. Utuma jennu as keessas abbaan koo gafarsa bakka deemanii ajjeesanii godinaalee lamaaf sadii qaxxaamuraniiti. Asuma keessa immoo keessumaa leenca kan ajjeese yeeyyii taanee yeeyyii leenca arba gafarsa isaan kun mirga. Leenca warra ajjeesanillee jiru. Ibree Zalaalam Dachaasaa OBN dalagaa garuu gara ijoollummaatti qaqqabee anfaarroo leencaa godhateera. Anfaarroo leencaa keewwanni goonni kan jedhamu. Egaa kanaaf warra as keessatti keessumaa namoota kana qindeessuu irratti hedduu hojii isaanii dhaabanii dhama'an Bashaatuu Tola Maariyaam ulfina guddaa argadhu. Hojii idilee dhiistee baay'ee kanarratti warra dadhabanii ammaaf hin qaqqabne dhimma dhuunfaatu isaan mudatee obbo Ajjamaa Gondol ulfina guddaa argadhaaf. Hanga guyyaa har'aatti silaa waltajjii kanarratti iyyuu argamuudhaaf kan ture ammallee tattaafatee xiqquma dhukkubsatee dhibee guddaas miti karoota ammanee ulfina guddaa argadhu amma dhufeera. Akkasuma sanyii Bashaanaa Maamush Bashaanaa ulfina guddaa
argadhaan jedhaani. Caalaa Bultumee hojiiwwan qabu dhiisee ana wajjinii bakka hedduu deemee namoota kana waraqaa waamichaa akka itti kenninu na jajjabeessaa illee ture. Ulfina guddaa argadhu Caalushaa. Akkasuma hiriyoota tokko waggoota dheeraadhaaf mana hojii tokko keessa turre. Mana hojii tokko keessa turan jaal jedhanii wal waaman hin taane miti. Jaal Birraa Laggasaa, Jaal Margaan Gaasuu, Jaal Ayyaanaa Cimdeessaa isaan kun ulfina guddaa argadhaa. Tasfaayee Dhimmaa innis qooda guddaadhas keessatti na wajjin kan dadhabee ulfina guddaa argadhaa jedhaanii. Waltajjii kanas geggeessuudhaan ammas akka argitan karaa biraa immoo cinaa dhaabbachuudhaan abbaa Shumbee ulfina guddaa argadhu jedhaanii. Tarii warreen kana dura waames dargaggoo duubatti aansite hin jedhinaa malee nama tokko akka baay'inaa galateeffattan illee nan barbaada. Geediyoon Magarsaa Bultooti. Baatiiwwan tokko baatiiwwan lama hojiiwwan isaa dhiisee duuba sana jira. Tarii yeroo inni jiraachuu baate waltajjii kana qindeessuu hin danda'u jedhee dubbachuu hin danda'a. Kanaaf Geediyoo ulfina guddaa argadhu. Abdii Gadaa akkasuma waan kana qindeessuu keessatti baay'ee na wajjin dhaabatee ulfina guddaa argadhu. Warri kaanis bakka kanatti Joon Seed Galaanaa ulfina guddaa argadha. Dubartoonni babbareedoo namoota 4-5 amma argitan isaanis kunoo dhaabatanii ganamaa qabanii keessummeessaa jiru bakka kanatti Leensaa Taaddasaa, Dahaab, Xaahir, Leensaa, Turkee, Margee, Biraanuu ulfina guddaa argadhaan isinii namoota keessumaa gara fagoo jiran akka Adaamaa gara Amboo isaan kana baay'ee isaanii hin waamne garuu namootni murtaan kaka'umsa isaaniiti Amboorraa ka'anii bakka sana gareedhaan dhufanii garee Dooktar Araarsaa ulfina guddaa argadhaa kabaja argadhaan jedhanii. Akkasuma kitaaba kana akkan barreessuu fi keessumaa waan baay'ee natti mul'atan kan na qajeelchan maanguddoo biyyaa Amboorraa isaaniin obbo Aagumaa Addunyaa ulfina guddaa argadhaa kabaja wajjin jedhama. Kanneen maqaa keessanii kaasiin akkasuma immoo kanneen duuba keessanii waan baay'ee na gargaartan akka ulfina naaf gootan kana ulfina guddaa argadhaa ulfina mana keessanitti argamu ulfaata. Qaxalee Gogosh Injiinar Shaalloo eessa jira kophaa kee maa dhufte achi as bahe achirra baataa. Seerri asirraa Bashaatu Tolomaaram haadha Odaa Awwaardii maatii ishii hunda faana as jirti qaroo baga fayyitee asitti argamte buleessa keenya. Baandii akkasumas immoo Zaayiraayit jedhee biyya keessatti geejjiba furuudhaaf dhufee dargaggeessa kasee obboleessa keenya baay'ee jaalannu baga nagaan nu dhufte anaa dhufu jenna akkasumas. Obbo Kumalaa Abbabaa gara na dhukootu Obbo Kumalaa Abbabaa now ready kopesa ready nefunu yetaraውን ነው የምንፈልገው ሲያየ Tolosa Frisa garaan kottu Tolosa Frisa. Geessin fu fayyee Tolosa Frisa addunyaa bum caalee daf bum. Wow Caalaa Bultumee kitaaba tokko hello qarshii 100 tokko bum godheera hamilee nu kennaafi Maamush Bashaanaa Maamush Bashaanaa fi Addis Baqqalaa Ayduuko Aydii Taaragaa suuta Ayyee suuta taswiir ija keessa waldaalaa yeroo Bashaatu fi Qarroon hin kennu asii egaa miseensa Odaa Awwaardii keessaa bosonaan nama tokko kanaafuu akka maatiitti meeqan akka bitanii ilaallaa dafaati. Olaansa ayyaansa natti maatiin abdii namni tokko barreessu namni tokko
Ayyee dafa. Ayyee egaa tasaa dhimma Austraaliyaa irraa kitaaba tokko qarshii 1,100 bum godheera ililchaame dubartii baarichi. Tasaa dhimma Austraaliyaa irraa kitaaba tokko addunyaa Biraazil irraa kitaaba tokko garuu jala. Afachu dhaabbata. Haa ta'u lakki. No. Amajjii sadii eenyutu irraa nafu amilee nu kennaaf igame aduu sanbal'inaa wal argainaa egaa guyyaan kun guyyaa yaadannooti bosonaadhaaf namni jecha tokko darbate waan guddaadha obboleessi keenya qaroon fedhii obboleessa keenyaaf qabuun haala ajaa'ibaatiin ibse kanaaf obboleettiin keenya gaazexeessituun aayidaan waan tokko haa jettuun bosonaadhaan. Hojiin nu harkaa badeeradha. Sila jaartii na gochuudhaaf isatu hojii jalna jalqabsisee jarana garuu. Kunoo ragaan immoo jira. Baga nagaan dhuftan akkam jirtu jaran. Har'a baay'ee natti toleera. Hedduun gammadee bosonaadhaan baga kanaan si ga'ee baga gammadee jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaanis immoo barreessaa, daayirektaraa fi hojjetaa fiilmii Eelaa Abrahaam Eelaan nu gidduutti argamee jira. Arguu kootti baay'ee gammadeera. Weelkaam jedhaan maalum. Akkasumas egaa waa'ee bosonaa baay'ee dubbachuu nan danda'a. Wajjin hojjenneerra. Bosonaan quxisuu keenyadha. Umuriidhaanis ta'e nuti siineerii yookaan immoo hangafa isaati. Garuu immoo akka quxisuutti tun ta'e nuti waan tokko hojjechuu yeroo barbaannu bosona sagantaa qopheessaan jira maal na gargaartaa jedhee yeroo hedduu nan gaafadhaan beekumsi inni qabu daangaan qabu beekumsa qabaachuu duwwaa osoo hin ta'in immoo garaa laafummaa fi qulqullummaadhaan haalli inni ittiin nu gargaaru hedduudha waan ta'eef ani jecha hin qabu baay'ee galateeffachuu nan barbaada akka obboleessaatti ilaalaan baay'een appreciate godha hojiisaa. Ammallee fooyyee guddaatu jira kitaaba hedduutu barreeffamaa jira garuu kitaabonni barreeffamaa jiran bitamanii sheelfii irra kaa'amu moo hin dubbifamu dubbisnee jajaa jirra yookaan immoo qeeqaa jirra yoo nuti dubbisnee waa'ee kitaaba sana dubbanneedha namnis beekuu kan danda'u dhaloonni dhufu immoo dhaloota dubbisuu dhaloota sooshaal miidiyaa duwwaatu hin ta'in dhaloota waa dubbisuu waa barreessuu danda'u horachuu kan dandeenyu akkasitti yoo deemneedha waan ta'eef kitaabonni barreeffaman hundumti isaanii yaraas gaariis dabaas haa ta'anii dubbisnee jajuu yookaan immoo qeequu qabnaa yaada jedhuun qaba. Kitaabni yeroo barreeffamu immoo ijoollee qabna. Ijoollee guddisuudhaaf haala guddisa ijoollee irratti kitaabni afaan Oromootiin kan barreeffame tokkoyyuu jiru. Kitaabni saayikooloojii, kitaabni filosoofii hawaasa keenya qaroomsuu, sammuusaa bilcheessuu, haala jireenya keenya illee haala amma keessa jiru jijjiiruu kan danda'u illee yeroo barbaannu argachuun nu dhiba. Kanaafuu weellistoota hedduu qabna. Nuti dudduubaa dhaabannee jajjabeessaa horachaa jirra. Garuu immoo barreessitoota hin qabnu waan ta'eef akka barreessitoota horannuuf kan jiran immoo akka jajjabeessinuuf adaraa jechuun barbaadan. Dhumarratti egaa bosonaan seenaa akaakileesaa abbaasaa seenaa durii barreessee jira. Dur gootummaan haala akkasiin ibsamaa ture. Ammoo gootummaan akkamittiin ibsama? Dhaloota kanaaf gootummaan maalidha? Akkamittiin goota si'anaa taana? Akkamittiin seenaa keenya ol keenyee boruufis akka barreeffamuuf seenaa boriif ta'u akkamittiin hojjechuu dandeenya kan jedhu hundi keenya iyyuu assaayimentii yookaan immoo yaada sammuu fudhannee akka gallus isin gaafachuun barbaada. Carraanaa kennameef guddaan galateeffadha. Abbaa Shumbee Bosonaa hundi keessanii ulfaadhaa. Inni tarii nama biraaf teekstii ergee deebi'ee gaafatee hin beeku. Itumsi yaaduu na ergitee. Nan gammade. Baay'een gammade. Imaanaan abbaa galmaan gahaan jira laata dheeris ofii yaadee. Abbaan garuu dhumarratti akkas naan jedhan. Adaraa naan jedhan. Jalqaba abbaa barbaaddataa. Tole kabajamtootaa fi hordoftoota keenya amma immoo keessummaa ajaa'ibaa tokko biratti argama. Weellisaa fi akkasumas qaanqee qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa kan bahataa ture. Yeroo ammaa kana na biratti argama. Caalaa Bultumee akkam jirtu?
Nagaadha. Baga nagaan dhuftee ayyaana kanarratti si argee eebba kitaaba bosonaa dheeressaa irratti argamti. Baga nagaan dhuftes jechuu barbaada. Baga nagaan na eegdanii. Akkamitti argite mee eebba kitaabichaa kana? Egaa barreessitoota hedduutu jiru. Xiqqoo dubbisuu irratti hanga tokko hanqinni waan jiru natti fakkaata. In xiqqaata kitaabumti jechuu kooti saba amma kana guddatuu fi kitaabni baay'ee xiqqaadha. Kun immoo kitaaba seenaati. Seenaa Oromoon qabu keessaa isa tokkodha. Dur namni gootummaa isaa kan ibsatu karaa kanaanidha. Faachaanidha. Amma immoo Oromoo waa sadiini kan inni cimuu qabu ikoonomikaalii, fiizikaalii, naawoloojikaalii jechuudha. Beekumsaan, qabeenyaan, humnaan cimuudha qaba. Egaa bosonaan waan bu'uura guddaa tokko kan inni kaa'ee gaazexeessummaa maddiitti waan gaarii tokko barreesse har'a. Faachi kun heddumminaan Oromoo guutuu keessatti isaa beekamuyyuu malee Oromoota Maccaa fi Tuulamaa kana biratti baay'ee beekama. Kun immoo seenaa addaati. Wanta akkanaa kun cimee itti fufuu qaba. Dhaloonni immoo kanarraa waan guddaa barata abdii guddaa qaba. Ati fakkeenyaaf jechuun kitaaba kana akka waliin qopheessitanis jechuun bu'aa bayii hedduu akka waliin dabarsites dhagaheetiin jira. Haasaa irratti illee bosonaas kan kaaseessuma kana gahee guddaa akka waliin taphatte kan achirratti kaa'amaa ture. Kitaabichi fakkeenyaaf amma kitaabota kanaan dura barreeffaman irraa xiqqoo adda qabiyyeedhaanis oduu duriiwwan namni haasaan yookaan ammoo ooraaliidhaan afaaniin dhageeffamu kallattiidhaan fideeti kan inni maxxansee jechuudha. Akkamitti jajjabeeffamuu qaba kitaabni kun? Seenaawwan Oromoon qabu keessa Oromoon wantoota hedduu afaan Oromoo afaan Afrikaa keessaa afaan guddaa ta'ee afaan miidiyaatii fi yoon jedhu afaan barnootaa ta'ee Afrikaa keessatti baay'inaan hojiirra ooluu dadhabuun garuu afaanuma uummatichi ittiin walii galu afaan ittiin haasa'amu ta'uu isaati barreeffamaan darbuu dadhabuudha afoolaan darbuu dadhabuudha afaan Oromoo akka bal'ina isaatti kan addunyaa irratti beekamuu dadhabee Afrikaa irraa akkanaan beekutti afaan sadaffaadha afaan Oromoo garuu barreeffamaan laayibireeriiwwan addunyaa keessatti barreeffamni kun dhabamuun afaanichi barreeffamaan dhabamuun qubeeffamuu dhabuun rakkoo uumee afoolaan Oromoon ilmoo isaatiif dabarsaa kan ture. Amma immoo wantoonni akkanaa kun kitaabaan waan afoolaan kaleessa ture sana afoolaan kan ture yoo barreeffamaan immoo akkasitti seenaa kana kaa'aa deemne dhaloota boruutiif ga'ee olaanaadha jedhee sanan barnoota guddaa kennaa dookumentii ta'ee taa'a galmaa'ee waan taa'uuf dhalootaaf seenaa gaarii barsiisa jedhee sanan abdadha.